جوانا ما عنده قدس نبر هيوم يا خينا وكبان كمنو أقدرتني زمانه خينا سنون شالو ما أستاذ سبسان سنجت تنكون إنسان وأستاذ أنا سنشال شيء جمال برون شال ونما إني بريته ونجور مسكين خم نود أبي بخ دراساتهم أي بس بخ إسنك قارو أينما تقولات جندورتي والمانك يا إنسان جوانا ما عنده قدس نبر هيوم يا خينا وكبان كمنو أقدرتني زمانه خينا سنون شالو ما أستاذ سبسان سنجت تنكون زمانه خينا مجاب ولا صحيح خجيمة تبصنا أقدرتني مدي إنسان شالو بوليتك هي نصرة نمت الرها سأجرتو تيك توكرا فيسبوك رامتي نمنكن معالم أنا محيولة شايف سان نما كميت بيتا تكا الراندوبني هرجرو الراندوبة والرب ساكن نجرو شايف سان قرايد إيسي وسوق أوباته من قدو باديا كسبة تامتي ورأسو أليف جدي وانتو كسون قراين ورأسو أباج أدا همبرتين أكنو مانتا أني نمغورسن حيومان كن نمي فيجرو دمينا غندورتان وسوق أوباته شايف سان نما كسيتي والله namni kun ilmi qofaamti kan qabu haasaa inni qoosaa akka talaati nama kufalchiisu dubbatu waan silaa jala ta'anii barreessan waan rabbi isaa kenne shee ibsaan gadi baasen dubbanne uqsim billaahi alazim an harraamati kan hin beeku waggaa 15 dura anna karaa gabaabaa haasaa dheeressuun illee barbaachisu laxmul culamaa'i summuun jedhan afoon nama caalimaa foon caalimaa summiidha jedhan man akalahu namni foon sana nyaate maata hin du'a waman shammahu marida namni fuunfate immoo ni hoosata ni dhukkubsata jedhan waa hundaan qoosa abbaa feetan waan feetan godha rabbiin aakhiraatti hojii keessanii wal isiniin gaha garuu ammoo nama gartee darasaa nama caalima nama waan rabbii dubbatu yoo rabbiin sodaattan dhiisa ergamaa rabbiitu alayhi salaatu wassalaam rabbiin hadiisa alqursii keessatti akkana jedhe jedhan man caadaalii waliyyan faqad aadantuhu bilharbi namni nama kan koo tuqe lola irratti baneen jira dirreetti na haboo jedhe rabbiin yaa akhi har'a dhaaltuun ulamaa eenyu har'a dhaaltuun nabiyyoota eenyu ulamaadha namni waa bannaan dhiisaa waan kana tolchaa waa wanjala hojjennaan toobadhaa namni jedhu eenyunni tiiktookaraa feesbuukaraa nama dirribbii beeku jechuudha yaa akhi rabbi sodaadha nama sana illee yoo jibbitan diinii rabbiin isaa kenne jedhaati nama waa beekuu waan jedhina إنسان وأستاذ أنا سنشال شيء جمال برون شال ونما إني بريته ونجور مسكين خم نود أبي بخ دراساتهم أي بس بخ إسن كله شو ماله مدرسة درجة على جديمة مايكرون فرته إيو ماله ما برت قطن بس خمين بكمه دافكي غافغمي بولتج راجسي أورمو فواغودي بيكا أورمو روايغ شو ماله نما كنا تناولين كتيسنان أفان أورمو سنتي ميتين أوكي خدتني نما فروسفتن نما خدتني دكان بنتنيف نما خدتني مناجر تنيف نما خدتني فيزا بالتنيف نما خدتني باسبور بافتنيف نما خدتني مخينا بالتنيف نما خدتني منكريس تنيف أني ناولين كتيسنا ورتي سنشالو إبسانا كس أنا في نولين مدان أني نما نما برافق أنتوجر مخنياتن خنا واسدي دبدا تكفى واني نصران يتي دغادا سري دغونغورا تكلين قبض ما إني أنا في أستاذ إبسا حسن ولين درغمن ولين مدالو أي متنا نيمجت دغادا سمتنو ولي تندفتن كا دچيف سميدا عذابا في جنته أستاذ إبسا حسن وان دلغانين تكفادا نمني سانين درغمن جرو كان الدنيا بيكا نمرغابا أتس بالجنا كيتين وان دلدوسانين تكفادا نمني سيما دالون جرو يتاوكانو بقى وان بيكا مادا dhugaa dubbatte walin madaalta walittuun dhuftan kaa qabrii fi dachii jechuudha yookaan ammoo samii fi dachii yookaan ammoo azaabaaf jannata jechuudha atis dalagaa keetiin beessiidha bilginnaa keetiin isaanis dalagaa isaaniitiin beessiidha nama islaamaa fi kiristaanni jaalatu ustaaz Ibsaa Hasan Sheekh Muhammad Amin Ibroo Baabaa Raayyaa Abbaa Maccaa Sheekh Abdusalaam kanaan ala jira Islamu makeessayu nama Islama fi Kristaanni jaalatu jara kannin jechaadha so there is no any way at isaan wajjin compare ka of gootu jechaadha lammatamu rakkoo ka qabu ustaaz arrabsu irratti warra kommentaatarotaati malee nasraana malee rakkoo hin qabdu maaliif isintu video ustaazaa fuudhee nasratti ergama ma akkamitti wanni kun ta'uu danda'a akkamitti an kana dhibu kana natti ergitanii share natti gootanii mention akkamitti ustaaz Ibsaa Hasanii fi nasraa wal qabsiiftanii isii mention gootan rakkoo ka qabu isin arrabsii jettanii share itti gootan jechaadha kanaafuu dogongora ka qaban malee ennun isi warra isitti video isaanii share godhu sadaffarratti ammoo nasraan arrabsuullee ka qabdu xiqqeessuullee ka qabdu warra video isaanii isitti erge malee ustaaz Ibsaa Hasan arrabsuun
sadarkaa kanatti gadi buuftee ati irraa dubbachuun qaanii guddaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Harka keetiin qabrii azaabaa qotataa jirta jechaadha. Ulamaa bifa kana irraan dubbachuun qaaniidha. Tinnish littaafri yigabbaashaan xiqqoo isii hin saalfattu beekamaadha. Garuu xiqqoo isii maatii makeetiif jecha maatii irraa baateef jecha waan akkasiif duubamifachuun gaarii ture. Homatee illee haa ta'u namoonni Ustaaz Ibsaa Hasan suuraa AI'dhaan dalaydanii miidiyaarra olii gadi ooftan Ustaaz Ibsaa Hasan Sheekaa Roobeetii miti yookaan Ustaaz Booniyyee miti yookaan ijoollee baalagee asirra deddeemtu tanniini miti. Sadarkaa sanitti waan akkasii dalaguun gara namaatitti illee gama rabbiititti illee itti isin gaafachiisa. Osoo sheeka darree sheeka baalagee homa hunda keessa galee xilliq jedhee waa haasa'u taate sheeka kadhattuu wayii taate rakkoon qabu. Nama akka Ustaaz Ibsaa moo subhaanallah yidabbiraal baay'ee tokko qaaniidha. Waan akkanaa irraaf qoxxobaa jechuu barbaadeeti. Namni ammoo oolmaa isaa fakkaata. Lafa nagaa oolaa viidiyoo tana sheer godha. Garuu ani nama tokko jaalachuun duratti walumaan kiyya eessaa ani nama akkamitti of gammatuu qabaani. Sababa keenyaaf dhiira tokko jaaladhe ani nama san jaalachuuf gahee nan qaba. Gochi kiyya maali? Ilmoon tiyya fakkeenyaaf nama tokko jaaladhe illee osoo itti heerume ilmoon tiyya seenaa kiyya boru arguu dandeessi. Dubartiin takka sijjambar nama jaalachuu fi dursuma ofii ishiitii fi adaba godhachuu qaba jechuudha. Akka farda garbuu quufee luugama gallakkisanii miidiyaarra oolaa miidiyaarra nama arrabsaa takka surree godhataa takka harma ofii raasaa eenyu fuudha. Saayiban godhadhu anis shamarranii fa manaa godha abbaa firaa. Kanaafi kuni gocha kana gocha sirrii miti. Wallahi ulamoota kan xiqqeessudha. Ustaazaa miti ani dhiirri durriyyeen tokko na fuudhuuf dubartii gaarii barbaada. Ustaazaa miti jechuudha. Garuu ishiin immoo jecha ishiin haasa'aa jirtu yaani sababa biyya faranjii deemte mangisti no adeemne no waan akka kanan deeggarina. Shamarran keenya miidiyaarra baheetiin akka fardaa quufee waan arge haasa'u kana warra dhiiraa keenya hin deeggarina dhiifa manaa godhaati. Nun deeggarina waan akkana. Merama. Oye. Amma isii walumaa galatti Ustaaz Ibsaan tarii yookiin waan kan arguu danda'anii yookiin arguu dhabuu danda'an. Isiin amma Ustaaz Ibsaa jaaladhee isaan kana na jaalachiisee nama diinitii jette. Ayyeetu Ustaaz Ibsaa malee raasiyaa jiru. Kan isii ayisu ila suuraa waan malee. Nama isii tana. Siin jedhee barbaada. Maal fuudha kana maalitti godha bismillah farda duugama dhabe maalitti fuudha maaltu fuudha anu obbole ani shamarran hiriyaan godhadhu siin jedhe bar bakka hallaq maal fuudhan mee maal irraa fuudhan dursa ani abbaa firaa malee nama jallata qajeelfatu hin taatu nama jallata rabbumatu nama qajeelcha waan hunda gaaruu dhaggeeffadhu ani ofii kee nama gaarii ta'e osoo hin taane dhaggeeffadhu ay dubartiin takka fakkeenyaaf maaliif hin uumamne argite rabbiin kiyya barii bareechee na uume dubartii jechuun barii ergama rabbi nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhiira akkasiillee kadeette jechuudha. Argitee dubartiin akka nu biratti qaaliidha. Yoo abbaan barbaade rikkaasha of gootee bakka taane of dhoolte wallahi nam tokko ishee fuudhu ofii of rakkasiiste osoo ishiin adaba qabaatte fuudhuu danda'a ustaazni kun. Kana maaltu fuudhadhaan gaafii sirra si gaafsumaa sin gaafadhu maaltu fuudha isa ustaaza miti mee dhiirummaan duriyee tokko ol beena fuudha haa jedhu. Wallahi isinummaan abbaan fetan dhiirummaan kamuu ta'a dhiira gaarii ta'e ka quraana qaraate ta'e. Kaadisa beetu ta'e kasalaatu ta'e kan salan durriyyee fee ta'e wallahi wabillahi dubartii adaba qalbamne inni fuune mee ilaali gizee hedduuti gizee bakka hedduuti. Ustaaz Ibsaa rabbiin gaafataman gaafatu bayiru isiin amma fakkeenyaaf namni kun nama aalimaati nama ilmi rabbi beeku na qaraasisanii kennee fi waan kana farda duugama dhabeetiin garbuu quufee gadi ba'e maaltu irraa gaafatama maal Ustaaz Ibsaa maal irraa gaafata kana mee maal irraa gaafatama si jamma dubartiin gadi baatee akkuma nam dhagartee kaa jechuun sheekotiin nama tokko nama gaarii nama quraana akhlaaqa qabulaalanii namni gadiin agartee qaraasifataa dubartii waan beenu ifuudhan isin Ustaaz Ibsaa na qaraasifatanii na qajeelfatanii anaa jallatu tajaajila yaaddee jette ta'uu danda'a. Anaan fakkee dhaggeeffadha Ustaaz anamma jechuun fakkee dubartiidhaami dirqama quraana qara'ee hadiisa beekuu miti dhaggeeffadha waan ani jechuun waan ofii kiyyaarraa of beeku ani tokkoffaa maal ta'uu qaba. Dubartii gaarii ta'uuf akhlaaqa gaarii, uffannaa bareedu, jecha bareedu, deemsa bareedu, oolmaa kee bareedu ta'e taanaan inshallah wanna ni qalbii keessatti rabbi salaata keessan salaate taanaan haramarraa zinaarraa eege taanaan wallahi wabillahi wa ta'ala rabbi waan ani fedhii kee ilma naaf kenna garuu hoo
ani nama san ta'uuf maal gochuun qaba of gaafachuun qaba sammuu kiyya. Fakkeenyaaf amma yoo nama tokkorraa jaalalli na qabee nama san argachuuf dubartii qaalii ta'e argamuu qaba. Dubartiin kan ofirra galchisuun miidiyaa irra harma ofii raasaa wanta ilmi dhiiraa hin haasofne bara ilmi dhiiraa mataa gadi qabatee dhalaas irraa maraadha. Bara ilmi dhiiraa yoo gastee ol seene waan ishiin dubbatu saalfatee gadi bu'u jechuudha gastiirra. Asirra teessee haasoftu hin deeggarina ifama abbaasira. Shamarran nun deeggarina mee waan akkanaa kanarratti wallee kun safuudha. Nun deeggarina waan akkanaa kanarratti dhiirri kiyya nun deeggarina. Kun sirriitti wallaan kiyya tun jaala maal jalata. Odoo viizaa wannoo akkatti nyaataa deemu magaalaa keessa akka farda aboo uffisi guddaa. Ani saayiraan godhamu nama akkanaa ani shamarraa akkanaa itti naajamu. Namni dhiira tokko gaarii argachuuf dubartii gaarii ta'uun dirqama kooti. Kan uffannaan tolu, kan haasa'an tolu, kan deemsan tolu. Maaltu fuudhaa maaltu itti heerumu kana mee dhiirri mana fuudhedhaa jiru. Inshaallah osoo mana foogii qabaatee dhiirri itti naajamu. Dhiirri kan haajamu dubartii adaba qabu. Wallaahi obillaa watalla dubartii uffata bareessifatu. Haasa'a oolmaa ishii. Kan akka farda garbuu quufee gastii banii akka hajjechaa oolu kana maaltu itti haajama. Sijjama ulamarra gadi nuuf haa buutu ishii ustaazonni keenya ishiidhaan hin madaalam. Ishii bichaa miti fakkaattiin akka ishee jechuudha. Baalageewwan asirraa ganda arsiidha jimmaadha harargeettee maqaa baafattee deemtee maqaa nu balleessan. Baalagee akkanaa kana sijjama osoo aangoo qabaadheen asirraa isaan balleessa. Ka biyyatti illee waamuma kana baran jechuudha. Dubartii qaaliin daa'imandiidha taadhadhee walla abbaa kee filtee heerumta malee dhiirri si filatu maraxee heeruma mikinaatum yoo adaba godhatte bareeddee fokkattee ofirraa kaksinaati shamarran wallaahi. Of qaalessi ani qaaliidha jedhimeeti gaafa of qaalessite abbaa barbaadessi hawwa walla ila fokkattu fee ta'e mee ati dubartii daa'imandii ta'e rabbittiin kakadha dhiira abbaa fee hin filattee heerumta jechuudha minaakitire si fuudha mikinaatum oolmaa kee abbaa fee si faarsee si jaalate kalli walli ati ofii keetiif qaaliidha dubartii daa'imandii ta'e ofii keeti ani bareedduudhaani goota jedhi oolmaa kee ilaalladhu akka farda garbuu quufee ruuzii qabattanii gastii bantanii afaan keessa obama dhiirri hagafe oduma si fuudha illee akka waggaa lama soo jiraate gasii hiika maal sirraa godha dubartii adaba qabdu fuudha dhiirri allaqe isin warra shamarranii kun ofirra kaksiisina akkanuma ishumaaf osoo hin taane ofirra kaksiisina meeqa keessa ni kaboottan jaalalli na qabee dhiira tokkoon jaalala kara keessa naqee dubbisuun qoba ta'ee na fuudhu batu kalli ballee dammoo la jaalala. Wallahi si jammad kabajumaa kan dhufee si gaafate dhiira bara kanaa samummoo irra caalaan isaanii ta'uu ofii dhufee si gaafate si gataa jira bara ta'uu ofii si kadhatee si boo'ee si boochisee si jaalatu si gataa jira akkam dhiira ilma dhiiraa gatii qabu gadi buusuun qabu dhaqxee gaafachuun qabdu ati kanammoo maaltu jaalalli qabaayyuu amma ishiin baabaa ibsaa ilmoo isaa taate malee si jammad dubartee akkasiin dubbadhu garuu shamara ofirraa kaksiisin asi ofirra kaksiisin gatii kee beeki. Ati diamond, ati warqii, ati goota, kan doktora Dewsii, kan hunda Dewsii ofirraa kaksiisinaati. Arabiifti fokkattee bareedde uffata kee bareeffadhu, jecha kee bareeffadhu, bakka ooltu bakka bultu bareeffadhu. Allaqa inni dhufa wallahi jaarsi. Mana keessa deewwattee balbala qollofatte wallahi bultiin argatta. Rabbitu sii kenna namaa miti. Hin muddamina. Gaasti ol baatanii akka farda amma Ayyee shamarranii dhaamsa guddaa kanatti dhaamaa jirta. Dhaamsa guddaa dhaamtee fi nama fudhatu rabbi nu haa taasisu. Hayyee sa'aatii ammaa kana mucattiin jaalala keessa jirti. Mucattii tana amma jaalala keessa jirtu kana du'aayii kadhattaa moo akkanumatti dhiifnee biraa deeman. Kun jaalala maal jara yoona viizaan tokkoon feestaaliidhaan baatee nyaatu. Wallahi mucattiin maashaallah baay'ee gaarii. Waanuma akkanaa odoo keessaa baatan nyaani isiniin kabaja wallahi waan akkanaa dhiisa suuraa ustaazallee kaasa rabbiin inshaallah ulamaa keenya laan xiqqaa qabee haga guddaa dhiira keenya. Shamarran keenya uummata qaqqaalee of kabajee jiraata rabbi bultii gaarii ta'ee jiru kan fuun illee dubartii gaarii abbaa manaa gaarii dhiira gaarii dubartii gaarii rabbi ta'aa qabu durriyyeen immoo asuma akkatti kolkolaa miidiyaa irratti umurii irraa deemaa namni isaa fuudhu hin jiru dhiira ta'e shamarratti warri baalagii namni isinitti taajamu tokko hin jiru wallahi abbaa fee ta'e of qaalessa jiraatu dhiira illee ati wallahi isinlee warra dhiiraa dhaggeeffadha dubartii gaarii dhiirri gaarii dubartii gaariitu isinii wayya haa fokkatti haa bareedu dubartii gaarii ilaali fuudhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maira ma carraan nu kenna. Turtii gaarii. Haadha carraan. Amma deemaan jira abbaa firaa garuu suuraa. Golatu mayiru yaani kan ta'e haadha baay'ee. Suuraa ustaazaa kaasaa wallaan isin kabaja. Suuraa ustaazaa mustahiil kaina kana wajji auzu billah. Kana wannoo hidhii irratti wannoo dibatanii. Era bismillah. Anitti naajamu. Ini tidak jamnya.
ila saayibni kee amma hedduu asirra akka aashaa nafaa jechuudha. Hiriyoonni tiyya warra shamarraniitu ijoollee qaqqaalii ijoollee waan gaariin irraa baradhu. Akka warra dhiiraan warra ni foolo godheef warra adaba qabu. Minaakitiree durriyyee fooloon godhuwan. Abeddeen qasaman billaa. Akkasii bara indee oolmaa kee ilaallachuu qaban. Kanaaf akkasii amma kanarraa kaasaa suuraa isaanii. Suuraa ustaata madaal tapha Allah. Ustaata jechuun bara qasaman billaa. Beelaanii dhoobatanii diinii kanarratti. Ila mayramaan jedhee jira bara. Anamma waa'ee ustaaza dubbataan jiru suuraa moo warri sooshaal miidiyaa agartee gaggaran galchine maashaa Allah hamilee kana gabu namni asiinuun arga ka isiin bira jiraachuu kan isii irraa dubbachuuf malee waan biraatti fi miti. Laala majaartiin ustaazaa keenya kun kan isaa fuudhan kun eebba qabdi wallahi yaa rabbi akka waan jannata galtee. Abbaa firaa carraan of kenna. Dubbadha dubartii akkanaa ta'a shamarran. Dubbachuu fedha dubbadhu feemee Adam. Ayya dubbadha nagaan naa tura. Asirratti namni keenya amma wanni hubatuu qabu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muddame. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abbaa firaa jechuun namni hin beekne hin jiru. Tariiti abbaa firaa jechuun namni hin beeku malee nama jabaa nama aqlii qabu wallahi nama kallattii hundaan yaaduu danda'u ni beekanii baay'ee hordofa. Baay'ee jaaladhallee abbaan firaa amma deeggarsa kanaa miti abbaan firaa nama dhugaadha yaada kana isii deeggaruufi miti yaada kana oliitu deeggaruufi miti akkasitti akka furane abbaan firaa amamee ummannummaan kunuu garam goraa yaada ummataa laaluun malee akka kiyyatti garuu akkas na fakkaata malee kana deeggaruufi miti isinii galee ani yaadni ani qabu waanuma xiqqoodha. Kitaabni kennallee amantaan kennallee dubartii waa sadii qabdu fuudhaa jedha. Dubartii diinii rabbii qabduu fi kayoo laalan namatti toltu jedhee kitaabni kaa'e sun amantii kenna kaa'e suni ayaata wayiitu dhiyoo kana dhufe moo mee amma intala kana mee maaluma isii laalaniitiin ustaaziniif isii fuudhuu qaba jettanii hasaabdanis. Ustaazaa miti ani fuudhu maaliif jennaan wannummaan isii fuudhuuf tokko hin jiru wanni isiin qabdu yoo hudduu raasaa qabaatte malee wanni isiin qabdu tokko isaan jiru dhugaa rabbiif dubbatanii ka isiin ani na ajaa'ibaa iyyuu bar isiin immoo yaada abbaa firaa kana faallaa akkamitti ta'ee jettaniitiin dubbatu jirtan abbaan firaa waan yaada ummataa hubatuuf malee yaada kana deeggareeti miti. Isiin immoo tuyyuu akkamitti yaaddeeyyoodhaan bar isinii galee kanaafuu isin waan baay'ee dubbatu irraa of qusadhaa jecha isaa miti dubartiin takka dubartii miti dhiirru yoo amma dhiirri haga fe'ee osoo durriyyee fe'ee hattuu fe'ee osoo ta'e nama akkamii barbaadda jedhaniin intala diinii qabdu jedha intala amala qabdu jedha. Malee akkanaa kun hedduutu jira. Dhiirri tokkoon isaatu namni fuudhu hin jiru jechuudha. Kana yaada kana abbaa firaa osoo dhiiftanii isiniin jedha akka nama isin jaaladhu tokkotti. Bara yaadichi walumaa galteedha malee waan biraatii miti. Isiin tun amma ila ka isiin amma jedhaa jirtu ustaazibsaan barnootaan qabanii kaan jettii amma rakkoon kana ta'ee miti osoo kanaa ol jirti isiin amma sa'aatii kana jaalala keessa jirti namni gaafa sammuun isaa tasgabbii dhabe oma barbaade namaan jedha maa isii ilaalla hanga sammuun isii tasgabbaa'ee hayyaa akkuma seentanii baatan kana waan isii barbaachisu akkaataa kamiin isii obsisiifna akkaataa kamiin isii bira dhaabbannaa karaa kanatti yoo deemnee malee waa'ee ustaazibsaa malee maqaan dhoofne ustaazibsaa suuraa facarraa ta'e wal bira kaa'e malee waa'ee ustaazibsaa maqaan dhoofne san akkasitti beekaa. Akka mataa kiyyaatitti la Mariyaam gisee tokko yaadni ani si deeggaruu fi wanti ani si godhu yoo jiraate ustaazibsaa miti ana argatuuf dura duuba deebitee sirraa'uu qabdi. Ustaazibsaa amma dhiiftee jiraadha. Sheekota jaalatte barisiin maa durriya jaalachuu wal ta'e maal taate aadaan maal taate nama meeqa jechuun nama meeqa wal beekti biyya alaatti biyya keessa weellisaa meeqa wal beekti isiin nama sheekatii namni kun agartee na jijjiiraa. Ana amantii akka arga qabadhu kana na bira dhaabbataa jettee yaaddisiin. Sanii miti abbaa firaa namni wayii jechuun isin nama gaarii argachuudhaaf maal ta'uu qabdan? Ofii keessanii gaarii ta'uu qabdanii bar. Isin ustaazibsaa argachuudhaaf dur
ufiitii sirreessuu qabdi. Nama gaarii argachuudhaaf dura ufiitii gaarii ta'uun baay'ee gaarii. Ila isiin amma walumaa galatti isiin amma barnoota isiin tana dura illee akkuma argaa turre jechuun sirbara turte. Namni sirbara ture waa'ee sirba ofii malee waa'ee biraan beeku. Amma isiin teettee ragalchitee ilaaltee sheekotii maraa madaaltee kayoo wajjin deemte kayoo isaan daawwaa godhan haasofni isaanii daawwan isaanii deem isaanii tolu ustaa ibsaadha nallee jijjiiranii miti amantii kiyya kana irratti illee jajjabeessanii miti itti ilaalte. Siluma kanaafuu isitu filatee bara. Akhlaaqoo jechuun intalli kun namarraa dhalattee haadha qabdii abbaa qabdii namni kun maatiin maan isiitu asiin dura eessa biraa deeme ta'e ishii namni kun nama barnoota qabaannaan intalli sun haadha nama keessa baatee galaatti. Sammuun isii kan namarraa jaalateetiin namarraa isii qabsiisu kun beekumsi namarraa isii qabsiisu kun akkamitti ofisii wallaalchisee sattaratuu wallaaltee shiishaa dhugaa caatii qamaa nama akkanaattu nama akhlaaqa qabu nama bareedaa kan an osoo intala ta'e jechuudha. Osoo ofii kiyyaa intala gaarii yoo ta'e hin awwaagin dammoo ustaaz ibsa osoo amma fakkeenyaaf dhiirarraa tolee namni gara intalaatti jijjiiramee ka ustaaz ibsatti heerumu taate wallaahi wabillaani dubartii ta'e osoo ustaaz ibsa heerumi baay'ee dasna jedha abbaa firaa. Dammoo intalli fokkataan kun amma deebee maal jedhe ustaaz ibsaan ustaazanii siin hin ga'u ustaaz Jamaal Ibroon ga'u amma sheekaa fi ila kutattuu deemite bari intalli kun waa baay'ee sa'aatii kana jechuudha. Sa'aatii kana ila waa beekif amma fakkeenyaaf nama maraattuu tokko yoo inni sidhaa illee dhahuu hin dandeettu yoo inni waa siin jedhe illee waa jechuu hin dandeettu. Isin amma sa'aatii kana maraatuun sibiraa osoo hin taane jaalala ishee ibsaatiin maraattee jirti. Nama maraatee tokko akkamitti waa jettaan isheeti. Ishi maa dhiqqeessiti yoo jaalattee asiin dura intalli tun foodhoodhaan guddifatte dhugaadha. Amma maa arrabsiti maa dhiqqeessiti waan beeku maal jettaa akka sadarkaa wallaalummaa miti intalli tun wallaahi wabillaahi olumaayii xiqqeessuudha malee gindammoo namni foon olumaayii nyaateen beektan isin martinuu gurraan dhageettaniirtan hooma hadiisa illee barannee dhageettaniirtan foon olumaayii summiidha. Intala kana fooka itti dhiyaatan taate isii fi tabiraallee ijoollee shamaraa jeeqaarte haati faaxii illee ijoollee shamaraa warra hajjabatu jeeqaarte dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Isiin illee deebiteetiin asiin ustaazota jeeqaarti wallaahi laziim gabbaafnee jara xiqqeessuu wallaalle wallaahi wabillaahi kirriirra jara oofna jara lachiinuu gindammoo warroonni naannaa isii wal illee jiraattanii ta'u warroonni wal qabuu dandeettan warroonni amantii keenyarraa ummata fokkataa kana qabuu dandeettan yoo jiraattan taate wallaahi wabillaahi nurraa qaba kirriirra isaan oofna jechuun rabbiin sodaanne malee nama arrabsuu wallaalleetii miti waa jechuu wallaalleetii miti namni martinuu arrabni isaa haguma kakaanii dheeratu kakaanii illee dheerata kana waan ta'eef ummanni fokkataan kun wallaahi wabillaahi quba kanarra kennee ofirraa qabna. Kanniin sodaanneetii miti. Gindammoo rabbiin sodaanneeti malee. Haal jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu abbaa firaa. Akkam nagaa keessanii? Bakka jiraattanii. Galatooma ammaa ka tokkotu jira. Ana naqalee biti kana aarse kana qabe jedhan qotiyyoon. Qalbeef nama keessa. Ayyee. Kan jaalatellee mirga qaba. Isiin jaalachuullee mirga qabdi maraachuullee mirga qabdi. Isiin maa jaalatte maa maraattee miti. Ammoo warri jalaa fuudhee ajandaa warra ajandaa jalaa fuudhu kanatti rakkoo qaba bara. Ajandaa bocanii yoo kennan abbaan waan fedhe yoo ajandeessisiin jaaladhe yoo jette mirga qabdi maraachuu mirga qabdi waan fedhe ta'uu mirga qabdi. Warri jalaa fuudhee jalaa facaasu kun rakkoo qabu warra jalaa fuudhee facaasu kana. Tokko asii waga darbinaan fuudhee kunillee asii gara naan kute asiin gara naan kute asiin gara naan kute nu jala kanatti koomantiin umriin nu dhumilama. Yaadaan umriin nu dhumilama. Warra waan hin taane kana gaffa caasu kana jalaa fuudhuma yoo dhaban ofiin ittuun deebu kun. Jalaa fuudhanii olii gadi hin deemanii maxxansanii kunillee akkana jedhe maxxansanii kunillee akkana jedhe maxxansan kunillee akkana jedhe maxxansanii. Rakkoo warri qabu isii miti isiin rakkoo hin qabdu jaalachuus mirga qabdi maraachuus mirga qabdi. Garuu jalaa facaasu kanatu ka rakkoo ta'e ka jalaa facaasu kana amma warri dhimma kana miidhaaru osoo isii hin ta'in warra jalaa facaasee bakka maraan ga'u kana. Argitee akka sanyii filatamaa gubbaarraa waan tokko yoo gubbaarraa gadi kennamu alarraa yoo seene gubbaarraa gadi raabsamee akka gandaatti gabbu warri rakkoo qabu argitanii warra jalaa raabsu kana. Kanaaf jalaa hin raabsinaa jalaa hin facaasinaa dhiisaa. Yoo namni akkana laalee dhiise guyyaa tokko lama namni haaseetumatti dhiisa. Yoo namni galaa ajandaan fuudhee. Garuu kunis waliin gala. Muu namni walii galee wayii akkasii wayiin dhiisu. Garuu akkanumatti ilaalu wanni godhan hin jiru. Irra guddaa osoo garuu warri xiqqoo isii beekamtii qabdan warri waa yoo maxxansitanii fooloo xiqqoo isii namni isin laalu jalaa facaasu baattanii bareenni isa kana.
waan kana facaasuuf isinillee wama keessa argattan warri maxxansitan dhiifama olii warri irraa ajandaa gootan kulli irraan hongoftan. Abbaa gurraachaa dhiifama nama sa'aatii kanatti. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Isin amma sa'aatii kanatti jibbaa ishee ibsaatiif immoo waa laaluu qabdanii. Fuula isiirra yoo laaltanii fakkeenya jechuudha osoo ishee ibsaan deebisaa jiraatanii dhugaadhaa inaafadhaa yookiin jibbaadhaa jenna. Nama nagayaan taa'u tokko jaalala isaanii ibsachuu yookiin waa dubbiftee kaatee waa jetteeni kaatee ishee ibsaa dubbisuu barbaadde malee osoo nama ishee ibsaan deebisan taatee deebiftee kenna. Isiin amma jaalala moo jibbaa qabdi fettanii ishiisin. Mee haasa'u isii kanarratti. Akka nama tokkooti jaalalaa jedha. Jibbaa miti jaalala. Namni nama jibbuu fi waan jibbuuf irraa dubbachuu dhiisi matattu yaadachuun itti ulfaata. Tokko jaalalumaa yoo ol guddate jaalalumaa fooloo barbaaduu keessa kanuma keessaayi. Abbaa biraa mee dhibba jarraa naa kenna. Abbaa biraa akkam jirtanii salaamu alaikum jennee bartinu. Abbaan gurraachaa geeffatu kamuu harka namaa irraa yoo daddafanii waa fuudhan namni namatti aara. Mee haa geeffatu inni dhuftatee rakkoo dabareen si dhagaa. Geeffate godhaa geeffate. Gabaabdootaan hageesse. Geeffateera inni. Abbaa gurraachaa. Geeffate inni abbaa biraa. Irraa fuudhimeen jarjara. Xiqqoon jarjara. Hojii irra jira urgaati gastii banteetis jalataa abbaa biraa. Wallahi abbaa biraa. Ustaaz Izaan ani baguma intala tana dhiise jedha. Silaa wallahi Ustaaz Izaan sadarkaa isaanii gabbuusanii jira wallahi. Intala tana miidiyaa meeqarra argaa jirra. Waa meeqarra argaa jirra. Nama isiin fuuta waliin kaatee bakka mana poosti goote. Waa meeqa argaa jirra. Waa meeqa hubataa jirra. Isin caala nuti biyyaan ba'ee jirra malee wanni guyyaan dadagamu wanni isaatiin dadagamu nu bira ga'a. Nuti ijoollee isaan bakka sadarkaa amma nu ustaazota keessaa Ustaaz Ibsaa number 1 jennee lakkoofsa tokkoffaa irratti wallahi ya ustaazaatitti kan samoona gizee isaan na dhukkuba jedhan tokko wallahi wabillahi watallahi hin booyan hin jaalan maaliif jennaan odoo isaan intala tana gahuudhaan taatu taate fuudhuu miti biyya takka osoo bira akka argan taatu taate sadarkaan isaanii akka gabu hubadha isaa miti duriyummaan kawaa takka dantaa ittiin qabne kan sidaamummaa kanarraa ittiin qabne intala tana bira dhaabatee fotoo hin ka'u. Hin beektan kana muluu wal beena jechuudha. Isin waa'ee namni waan baratiin tokko namni waan qaraayin tokko akkaataa jechuun namni akka waa baratutti silaa jechuun waa beekan jedhanii isiin tun amma waa barnoota irraa waan beektu. Hayyee nama kana diinii qaba na barsiisanii nama diiniti nama guddaadha nama agartanii dhuguu amaraan badhaasete jaalalli irraa na qabee jette mee batimmaan isin maal ishii. Okay sii deebisa. Dhageeffadhu gabaabsee sii deebisa qoy muddamaa ni muddama hojii irraa gabaabsee sii deebisa. Urga Ustaaz Ibsa heerumaa jira almaatii isaati jette urgaa meeqa daakorsiifte urga akkas jette wanni isiin dalagaa jirtu hoo maali silaa ishii jaalatte tooyibattee nama diinii jaaladhe jettee urga gaafa isa jaaladhe jette garuu argaan kan jedhan urgaa meeqa daakorsiifte urga gaafa isa jaaladhe jette tooyibattee maa quraana rabbiititti hin deebine waa'ee diinii maaf hin hordofne maa quraana qara tooyibattee maaf hin dhima jirti haqa dhaa irruma jirti wujuma sanirra jirti nama akkanaa kana.